Enggak teman nama kiki hojjetar ta'edhanii namni akkanatti akkamitti hojjete birrii meeqaan hojjetedhanii kafna godhanii mana kan gahee sama hojjetu. Ay, maal tokko sin jemma namaa keessa hojjeta sin jaan dubaati sitti dhagahame moo? Dabbaa kee argine naan jiran achitti. Sitti dhagahame? Kaa. Maa sitti dhagahame dur jirtii saayibni wal gargaara. Afiifti ilaala saayibummaan qabnu bakka tanatti dhiifama irraa ta'e. Yoo sanuu algaa afuu kilaasii keessa akkas jette rakkoon qabu. Maaliif hafta kilaasii seentee sila? Kaayuuti saayibni seemaa inshaalla algaa saayibtitti sirreessu nama jiru man rakkoo qabu. Ay bidha kun. Kushiina taraa kun aybii miti meeshaa miicuun aybii miti kilaasii kan qulqulleessuun aybiidha wallaa. Ini tahu siree abbumaa isa jijjiirataa beekte miistira hedduu jira mana siree. Miistira jedhan maqaan namichaa. Misraa jedhan maqaan intalaa. Ata amma deemtee rafne inshallah maal godhuu ta'ettaas. Ganamaa barbaree. Bifti jaarsi jala kaatee teettee naata inni deemiraa kan asiin jedhee. Haadha tiyya akka duraanitti akkana guyyaa rafee halkan kabsuun hin jiru bara. Yani naat bagizee nama nassa hubee kursiin hojjedhaa maal seete isaa dhafaate jaarsaa walqixan ka'u jaarsa duran ka'a minna ayinan nagarno. Ati guyyaa tokko shiroo misiraan dhafin distii keessaa. Walqixa kaaniiti gisee inni fuula dhiqatu kushiinaa. Yookaan inni bakka biroo irraa gal haguma nyaatee dhugee xiqqoo arrafutti fuula keessan kana qaba isin jiru kana hiikkadha. Dhuga barnoota jaallatamu. Buddeen ittiin kennina kan nyaatu kan dhugullee ittiin kennin fuuluma kana gizemanni alarraa galu hiikkadha. Koboota girgiddaa irraas kan fakkaattee teettee hiikkadhu bakka kaman jirre kana bakka aarii qabdaa miti. Diqqoma seeqatu. Hanga inni nyaatee nassatu. Hanga inni nyaatee ka'utti. Haga wanna dhee ka'utti baramma. Nyaachiftee obaaftee maal jettee diqqomatti sissibxee maal jettee luka isaa tana qaqqabdee fi mataa isaa kana qaqqabdee fi maal jettee itti qoqqoostee maal. Diqqoo jettee jennaan takka raftanii kaatanii jennaan inni nuyyuu waan dheengaddaa fi elgadda godhe hima. Waan gambisu waan dheengaddaa fi elgadda godhe. Suuta jechuudha. Miisaajjiidhaan irraa fuudhan. Miisaajjima daqiiqa takkaatiif kiisingii daqiiqa takkaatiif. Kana godhuu hin beektu. Obseen tiyya gisee inni galu girgiddaa fakkaattee teetti. Obsaan kiyyammaa dhadhamaaltu jira mana keessa. Dhadhamaaltu mana keessa jira namitti himmaa akka nalaatti. Wallahi namitti himmaa akka nalaatti maaltu jira mana keessa dhadha. Hunda mara laalaa ol lufa sodaataa jechuudha. Manuma ganama keessaa bahe kan. Yakkiin isa seente. Wallahi waan akkasiisan eeggadha. Badaadha wanni akkasiisu. Nyaata dhugaatiin nafee dhiirri fuula feeti. Fuula isin irraa feeti dhiirri. Nyaata illee ni feeti yaa. Dhiira garaan horatan. Akhlaaqa gaarii nyaata caalaa. Dhugatti ani amma biyya namaa keessa yeroo dheeraan jiraadde nyaata afata uffatatti nyaataan fadheen godha dhugatti waan ofii faarsuuf otoo hin taane nyaata dubartiin beektu hunda keessattuu ijoolleen teenya dubartiin teenya tanummaan Oromoo feete gootu niin godha. Nyaata jalli godha. Keeka isaan barbaadan hundi niin godha. Nyaataa miti. Ammas nyaanni asitti bashbash silkiidhaan ajajata akka taaksii ajajattu mana teessee ubarii deelivarii mana sii fide nyaata ati feete maratte nyaataa miti. Wanni ati dhuga akhlaaqa gaarii fuula gaarii kabaja. Respect. Akhlaaqa tollaan isii sananaatu arra maal nyaachuu feete biyyee mana keessa ka'ee godhee fi nyaachisa. Nyaata ajaa'iba steek ajaa'iba. Inni bar adda barama fakkeenyaaf itti balleessuun mala bar. Dhiironnis balleessuun ni malan. Dogongoruus ni malan. Itti dabsuus ni malan. Ittiin balleessan jechuun miti gisee kana jedhu ni balleessuus malan. Garuu dhugatti waan ofii dhiirsi teenya irra guddaa waan balleessitu. Daftaniituma aartan malee waan balleessitu. Gaafa fuula bareedaan adda baatanii gara nyaattii walii qabdan. Walammeessuun waladheessuun faddu wallahi. Gara nyaattii walii qabdan gaafa fuula bareedaan adda baatan. Tagisee isaa wal loltee nyette inni achiin hoolaa harkisee bayanaa asiisii. Bakka irraa dhageeffatu hin beeku waan shamarran keenya meebi qayyii shibbiris yaa'ee qabaafee taa qayyii shibbiris ta'uun oolu dhalaan agartee baatii keessatti gizee sadii jijjiiramti. Gizee takka akkanumas siiriyeesi. Gizee takka yaa'ee sii godha. Gizee takka immoo jaartii raaziyaa
hin khufin hin cabin mana kana istaayila meeqa jijjiirtu soofaa kan hogguta akka gamas geessite hogguta akka achi geessite hogguta akka ol baafte. Gatii kana ta'ee fi kiyyaaf kalleellee kan keellee akkasuma eeganii dhaban uummata qalbiin cabde malee takkaa gabbaatee waa namaan jetteen beektuu dhiiraas kabajaa qabda dhalaas kabajaa qabda diqqaas kabajaa qabda guddaas kabajaa qabda si'i guyyaa takka gabbayee waa namaan jedhu argina. Ammas yeroo hundaa waa hunda kan qeecaalee wanni natti toluuf wanni irratti sin daganne yoo jiraate naamusaa fi kabajaa ati qabduu fi firiidamii ati namaaf kennitu irratti hedduu laayiksi godha siingalee. Gatii kana ta'eef waan biraa sirraan ifannee waan biraa sirraan aarree uummanni kun olaan dhugaa jettee naan jedhaa jiran. Wanni isaan aaran Uummata koomentii kana baay'isawee wanni ati ilaalaa ilaaluu qabdu bar gaafa ati balleessitellee osoo ammaaniif ati beestoo sirii harka lama wal jala namoota an takka jedhee si morme. Asitti barqaata irraa taaptaafnaa godhanii harki kan luqayaa jiru kana lama si moo'ee naan jedhan. Dhugaa malee hawaasa kiyya kanaan hedduun jaaladha isaanis na hubatan jeetii yaada. Maaliin beektaa waan ofii? Daa'is ishee amma hoo akkanumatti itti haa haasayu moo haa onni jedhu moo haa ari'u. Ari'u warri jettan akka maqaa safara gasdii keetii tun dhufne lakkoofsa 10 barreessaa. Tokko barreessaa keessa. Safara magastii keetii too kan dhufne ari'u warri jettan. Badii tiyya malee na ariitaa duba waan ofii maaliin si godhee na ariita? Laa noo jaallaa noo. Dhugumatti haati faatee aanaa ariitu keerroo seen. Noo jaallaa. Ijoolleen tiyya wallaahi akkam. Abbaa faati illee gizee wal dhabdeedha ijoolleen akkanatti adaa gubatti ada argite. No agartuu waan ofii tolaa lime. Gerte? Jalla sobaa. Laa jaallaa agartee bi? Haawna jiraadha. Aadaa maal godhanii gaayis maal godhan baraan hin fedhan amma osoo wal du'aa dhiiyoo naa goote hawaati maal godhaa miti du'aa inaa kun. Jaafatii yoo dhageessaa osoo wal fuuneetu waliin ne jechuudha. Wallaahi hanga gaafa si waliin jiraadhu sanitti. Hanga gaafa keeppi himu. Okkee haannuu koo. Hanga gaafa waliin jiraannu sanitti jechuudha. Sirratti kabiraa laaluu sirratti maal jechuun wannummaan takka jidduu kiyyaa kan kee dhufu tokko hin jiru. Hanga si waliin jiraadhe sanitti inshaalla maa guyyaa 10 si waliin hin jiraate. Tokkoffaa bara dubartii arsiitii barate. Arsoomni qabsoomaa. Ati tabiraa barbaadattee achirra tartee ati kabiraa laallattee jenneen fuudhalle yennaan rizinii si gaafadha. Waan hin fuudhuuf maaliif akkaan fuudhuuf? Ilmoo si dhaluu dhabee yaa ilmoo barbaadda fuudhi. Bakka sanitti amma si waliin jiraadha. Waan fedhellee taanaan ati firii tantee lafa gubachuu barbaadda waan ta'eef